Muse, me ayyaana waggaa kan bara kan mee akka mataa keetiitti maaltu sitti dhaga'ama? Iida kana akkamiin akka geeggeessite? Ka waggaa kanaatiif ka baranaa kana akkamitti akka geeggeessite mee maaltu sitti dhaga'ama akka mataa keetiitti? Yaa obboleessa kiyya. Inni ni baranaa takkaa'u argee hin beekuu siin jedha. Maal yoo naan jette? Akka silaa muslimummaa tokkootitti akka silaa shari'aan kennu nu eeyyamutti adiin faayamee argite eenyumaa olitti tottoleetiin argite yaa'ee dhufe siin jedha baaba kiyya. Eeshi akka magaalaa kanaatitti uummata magaalaa kana keessatti iidessuu fi uf laaltee yoo uummata magaalaa kana keessa deemu yoo laaltu mee akka mataa keetiitti mee si himoo isaatu caalaa bareeda yoo laaltu akka mataa keetiitti uf laaltu mee maaltu sitti mul'ata? Dakiyya tokko tokko bar eeganama cidha deemu mullibsi gurraacha jedhamu daalacha jedhamu bulee jedhamu itti naqeessa akkasitti argite nu keessa deemeti guyyaa irraa xannoo harkaa godhe achi keessa dhaabbatee hoo waan akkanaan goota waan akkana xarra godhaa obboleessa kee xarii isaa dura dhabne obboleessa dhiisime waanummaan inni nuti qaaquyyuu argite salaata irraa nu balleesse ammallee immoo inni guyyaa ayyaana muslimaatitti yoo maal jedhe akka muslima tokkootitti akka rabbillee jaalatutti namni tokko waan adii faayamee argitee babbareedee mimmiidhagee mul'atuu qaba malee akkamitti waan hin taane akkasitti mul'ata. Dhabni yooma jiru ta'eetiin garuu waan xiqqishuun hin faayamne guddatee uffatee kuma hidhamaan kuma dhibba soddomaan bitee jedhe kun maal isaa faayidaa qaba? Wanni faayidaa isaa qabu maaltu jira? Kana hundaan uffaturra birrii muraasan akkanatti faaya jennee inni gartuu isaa hayi meelaalime uummata biraa fakkaannaa mala hayi. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Baga sinin geeka. Jirtu. Fayya Eid Mubarak. Waalaikum salaam. Ni akkam jirtan? Nagaa wallahi. Inni akkami? Bareeda. Maashaallah maashaallah. Isinitti Maal nama bareeda. iidaa dhufu fakkaatu akkam? Maashaallah. Maal suufa jennee barnullee hodhisiifne? Maali sargii wayiitti jira? Maali namichi maali? Waan besaatu wallahi narra ijjatee dhabe bar. Hai tamaree jennu santu nutti dhufe bar. Maali isaa mee maali? Guyyaa akkanaati. Maanuraa guyyaa ta'e na balleesse yaa hin taane. Lakki biyya isaanii. Yaa rabbi namarra jira balleessan guyyaa eeggattiin kan biratee deemuutti sarkii dhugaa jedhanii bara. Yaa rabbi kiyyaa natti uwwisi kaagaran fuutee fuudhee. Daakan salphina yaa rabbi natti uwwisi. Ganaa rokkeetta. Baguma nurraa bahe. Sila guyyaan kun guyyaadhaa ati inni akkana cinqamee yoo inni nu bira taa'u. Isin dabbaruu akka Hai osoo fuula itti gurraachessuu baadhee bara hin boogu ture. Anatu fuula itti gurraachessee bara argite. ani narruma ijjattaa narraa laafii ma jedheen yaa. Hai yaa uummanni argite taane. Garaa nama nyaata. Hin qabuun si'a. Maal hin qabne wallaale amantii ofii wallaale. Osoo maallaqa ta'uu baate mul'isii kana meeqan hodhisiisa. Inni kanaaf sun walitti nuti gatii miti. Cidha deemaa hin jiru waan ta'eef isa laaftuu isa bareedduu isa argitee guyyaa kana bareedu isa hiyyeessaa fi dureessallee wal qixxeessu. Ifa kana ammaan deemnedha malee argitee namni dhabe kana dhufatu hin qabaa nutti agarsiisuuf nutti boonuuf ta'uun oolu. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Allah kana tole kana Fayya fayya. Akkamni? yoo tolfate La ilaha illallah. Aboo kana jenna kunoo. Jirtan fayya. Hin bareeda jettee kana kunoo kana. Giddiin qabu. Giddiin qabu. Taa'ee nama kana. Rabbi giddiin qabu. Dhiisa. Dhiisa. Hin qabdanii. Ani waan Akkana wayyo kunoo wal fakkaata. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi kee bareena sabbisi maashaallah. Tigammadani alhamdulillah rabbil alamin. Maashaallah sitti bareeda Rabbi giddiin qabu. Wallaahi. Osoo qabdu mana kaayattee waan jedhanii. Bara hiyyeessallee dureessallee akka wal qixxaa'uuf rabbiin keenya laal uffata adii guyyaa ayyaanaa jechuudha.
guyyaa iida Ee keenya dhugaa keetti dhugaa keetti. uffata adii namni hiyyeessi dureessi illee bakka tokkoma jechuudha. Akkas obboleessa kiyya. Ati hin bareedettee soo qabdu kana dirata. Namatti malee namatti hidhan jedhani. Beeytani namatti malee namatti hidhan jedhani. Dhugaa. Ana rabbiin kiyya mana bareechee kun isin naqixxeessee reef bara saalfatee Dia jirta. aku sampai Ayyaana fakkaatu urgaa'e mere. Hai kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin akka gabu isiniin jedha. Itti aansuudhaan baga guyyaa har'aa kan isiniin gahee taatee muraasa yookaan diraamaa xiqqishuu isin gammachiifte yaaduu isin biraan gahuu keenya yoo isin gammachiis taate like, comment, share gochuun nu simadhaa isiniin jedha. Akkasuma YouTube kiyya Wabii Kamaal subscribe nu godhaa akkanumatti nuuf jiraadhaa isiniin jedha.